Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa warreen jaalattoota fiilmiidhaaf haqa qabu jenna. Chaanaalii kana subscribe sheerii godhaa. Har'a kan isinii ibsinu fiilmii Moonaaliizaa jedhamudha. Fiilmiin kun kan jalqabu nama konkolaataa Moonaaliizaa jedhamu gurgurtaadhaaf beeksisaa jiru agarsiisa. Beeksisa kana kan dhiyeessu konkolaataan kun nageenyi isaa hedduu kan eegame waan ta'eef akka badhaafamee fi keessi isaa balaa qaqqabu irraa akka of eegan mala adda addaa of keessaa akka qabu beeksisa. Namichi akka konkolaataan kun konkolaataa kaawwan caalaa hedduu kan ammayyaa'ee fi konkolaataa kaawwan adda kan godhu wantoota baay'ee qaba. Fakkeenyaaf foddaan isaa akka laayyeetti cabuu hin danda'u. Gommaan isaa baay'ee cabaadha. Qaamni konkolaataa akka laayyeetti kan hin caccabnee fi wantoota adda addaa kan konkolaataan akka deemu of keessaa qabu qaba. Fiilmiin kun guyyaa dhufutti Saandiraa kan jedhamtu ilmoo waggaa 2 Deevid jedhamu wajjin konkolaataa sana keessa teechee konkolaataa sana onlaayiniidhaan kan to'attu Liz kan jedhamtu wajjin haasaa gara akaakayyuu isheetti deemtu agarsiisa. Abbaan manaa ishii Kaarl paayilattiidha. Hojiin waan itti baay'ateef isaan wajjin deemuu hin dandeenye. Konkolaataan kun baay'ee ammayyoomuu isaa irraa kan ka'e ulfaatinni namoonni konkolaataa sana keessa jiru mul'isa. Erga karaa muraasa deemanii booda Deevid karaan waan itti baay'ateef haadha isaa jeequu eegale. Saandiraan moobaayilii ishee akka ittiin taphattu kenniteef ergasii Saandiraan konkolaataa ishii bakka gaaziin gurguraman dhaabdee Deevid gara mana qaamaa itti dhiqatanii fuutee deemtee daayiparii isaa jijjiirteef dubartoonni isaa arganii kolfuu eegalan. Bakki gaazii itti gurguramu suuparmaarkeetii illee hin qaba. Saandiraan ilmoo isheetti nyaata inni barbaadu bittee fi maallaqa kafalaa osoo jirtuu hattoonni konkolaataa ishii cabsuudhaaf yommuu yaalan argite. Ergasii moobaayilii ishii baastee konkolaataa san moobaayilii isheetiin cufte. Yommuu isheen wanta kana sirreessuuf yaaltu ilmi ishii Deevid eessatti akka dhiiste dagatte. Deevid ishii wajjin akka hin jirre erga hubattee booda suuparmaarkeetii keessa barbaaduu jalqabde. Suuparmaarkeetii sana keessa yommuu dhabdu gara alaa fiigde. Mucaan namicha tokko wajjin deemu argite Deevid itti fakkaatee waamte. Garuu Deevid miti. Deevid dhabuu isheetiin baay'ee gaddite. Erga xiqqoo barbaadde booda Deevid dubartoota duraanii itti kolfaa turan wajjin argite. Saandiraan daftee Deevid konkolaataa keessa galchite konkolaataa ishee Volt Mode irratti galchite. Appilikeeshinii Volt Mode konkolaataa akka wanta hundaa ofii isaan to'atu isa gargaara. Erga bakkee gaaziin gurguramu irraa deemteen booda Saandiraan karaa baay'eetu ishee hafa mana akaakayyuu ishii bira ga'uudhaaf. Karaa baay'ee waan deemteef Saandiraan baay'ee dadhabde. Kana irraa kan ka'e Saandiraan hiriyaa ishii duraanii Jeezii bira bilbilte. Jeeziin illee bilbila ishee kaastee akka Seentiraal Eerpoortii bira jirtuu fi abbaa manaa ishii wajjin hoteela tokko akka qabatte itti himte. Saandiraan kana dhaga'uu isheetiin baay'ee aarte. Kaarl bilbiluu jalqabde. Garuu Kaarl bilbila kaasuu hin dandeenye. Saandiraan waan baay'ee aarteef bakka Kaarl argamu Seentiraal Eerpoortii deemuudhaaf imala eegalte. Deemaa osoo jirtuu fageenyi bakka ishiin jirtu hanga Los Angeles maayilii 320 akka ta'e maxxansaa irratti argite. Erga xiqqoo turtee booda Liz kan konkolaataa san hordoftu ariitiin kanaan yoo deeme balaan akka fuulduratti ishii qaqqabu itti himte. Saandiraan karaa gabaabaa gara Seentiraal Eerpoortii deemsisu Liz gaafatte. Liz karaan gabaabaa itti himte. Garuu karaan sun gogaa fi kan namni itti hin jirre ta'ullee itti himte. Garuu abbaan manaa ishiitiin waan aarteef Saandiraan kan Liz itti himte hin dhageenye. Karaa muraasa erga deemanii booda karaan Saandiraan ulfaachuu eegale. Karaan ishiin deemaa jirtu dukkana waan ta'eef itti ilaalamuu dide. Karaan ishiin itti deemtu irra wanti ilaalamu tokko hin jiru. Garuu bakki homtuu hin jirretti dhaabbata elektiriikii jiru argite. Iddoon kun baay'ee gogaadha. Asitti kan jiraatu bineensa qofa. Karaa deemaa osoo jirtu Saandiraan kuruphee karaa qaxxaamuru walitti buute. Kana irraa kan ka'e Deevid sodaatee boo'uu jalqabe. Akkuma duraan gootutti Saandiraan moobaayilii ishee kenniteef ergasii garaa alaa kuruphee sana ilaaluudhaaf baate. Kurupheen sun duutee jirti. Kurupheen waan gommaa fuulduraa jalaa rakkatteef konkolaataa oofuu hin dandeenye. Saandiraan mala kuruphee sana achitti kaastu osoo barbaachaa jirtu moobaayilii ishee Deevid wajjin konkolaataa keessatti dagattee baate. Ergasii Deevid moobaayilii sana wajjin taphata. Xiqqoo erga taphatee booda appilikeeshinii moobaayilii konkolaataa itti sochoosuu fi itti fayyadaman irratti quba isaa tuqe. Ergasii Volt Mode akka jalqabu godhe. Konkolaataan illee of to'achuu eegale. Konkolaatichi
balaan akka alaa qaqqabaa jiru itti fakkaatee nama konkolaataa sana keessa jiru eeguudhaaf balbala hundaa cufate. Saandiraan balballi hundi waan cufameef daa'ima ishii waggaa 2 kan ta'e Deevidiif akka Vooltimoot bilbila irraa balleessu gaafattus wanti isheen jette waan hin galleef moobaayilii Saandiraa taphachuu eegale. Saandiraan waan baay'ee yaaddofteef ilma isheetti iyyuu jalqabde. Deevid kana sodaatee moobaayilii ishee gara teessoo konkolaataa jala gate. Saandiraan dhagaadhaan foddaa konkolaataa cabsuu barbaaddus foddaan cabuu dide. Saandiraan mala biraa barbaaduu jalqabde. Gara iddoo elektiriikaa duraa argiteetti deemuu jalqabde. Erga karaa muraasa deemteen booda bakka elektiriikii sana geesse. Dallaa irraa utaaltee akka isheen gargaaraniif iyyuu jalqabde. Hojjettoonni bakka sana akka hin jirre hubatte. Ergasii Saandiraan gara gola dhaabbata elektiriikii seentee wanta ishee barbaachisu fudhachuu jalqabde. Baatirii akka isheen dukkana keessa fayyadamtuu fi sibiila konkolaataa hiikuudhaaf ishee barbaachisu fudhachuu eegalte. Erga dhaabbata sana baatee booda bineensi tokko akka ishee hordofaa jiru hubatte. Ergasii jalaa fiigdee konkolaataa gubbaa baate. Saniin booda sibiila harkaa qabduun konkolaataa rukutuu eegalte. Konkolaataan illee siistama waan irratti tolfameef sagalee dhagachiisuu eegale. Ergasii bineensi sagalee sana dhagee fiigee biraa baqate. Saandiraan akka Deevid harganuuf itti ulfaate hubatte. Deevid sossobuu jalqabe. Ergasii harganuu jalqabe. Konkolaataa keessa ciisuu eegale. Saniin booda Saandiraan waan baay'ee dadhabdeef konkolaataa gubbaa ciiste. Guyyaa dhufutti erga aduun baatee Saandiraan hirriiba isheetii kaatee daddaftee Deevid maal irra akka jiru foddaadhaan isa ilaalte. Deevid waan nyaataa fi dhugaatii hin arganneef dhukkubsatee jira. Amala konkolaataa kana keessaa tokko tempereechar iddoo sanii kan dabalaa jiru mul'isuudha. Wanti kun namni bakka san waan hin jirreef Saandiraa yaaddeessaa dhufe. Saandiraan gargaarsa barbaacha akka deemu qabdu murteessite. Karaa isheetti mul'atu qabattee deemuu jalqabde. Bishaan dhaabuudhaan dhukkubsattus karaa baay'ee deemte. Midhaan Deevid konkolaataa ho'eetti dhiistee deemuun ulfaataa ta'us filannoo biraa hin qabdu. Ergasii gara bishaan lafa irraa dhiisee argitee dhuguu fi bishaaniin dhiqachuu jalqabde. Erga xiqqoo of qabbaneessitee booda karaa ishee itti fufte. Karaa baay'ee erga deemtee booda Saandiraan iddoo xiyyaara duraanii bira geesse. Xiyyaara yeroo baay'ee ture argite. Tempereechar konkolaataa Moonaaliizaa dabaluu eegale. Ergasii konkolaataan keessa emerjensii kooling fan kan jedhamu konkolaataa sana qabbaneessuu kan fayyadu hojjechuu jalqabe. Saandiraan erga iddoo xiyyaaraa san bira geessee booda alkoolii argattee dhuguu fi kan ishii barbaachisu fudhachuu jalqabde. Ergasii Saandiraan gaazoliin ishiin argatteen gargaarsa argachuuf xiyyaara gubuu jalqabde. Mi'a gaazii saniin bishaan itti guuttee suuta jettee bakka Deevid dhiisteetti deebite. Saandiraan daftee gara konkolaataa san deemte. Deevid yommuu ilaaltu dadhabee fi fuulli isaa gara halluu diimaatti jijjiiramee jira. Tempereechara konkolaataa sana sirriitti waan dabaleef emerjensii kuuling fan hojjechuu dide. Wanti Deevid irra jiru Saandiraa erga argitee booda daftee konkolaataa gubbaa baatee bishaan gubbaa konkolaataa irratti naquu jalqabde. Garuu tempereechari konkolaataa hir'isuu hin dandeenye. Ilmi ishee makiinaa ammayyaa keessaa yoo bahuu dide waan du'uuf Saandiraan sibiilaan konkolaataa rukutuu jalqabde. Garuu humna ishee fixuu qofa itti ta'e. Ergasii Saandiraan konkolaataa aara aarsuu jalqabde. Kunis akka konkolaataan sun balaa qaqqabe akka jiru hubatee balbala banuuf yaaddeeti. Garuu konkolaataan balbala banuu dhiisee emerjensii sana cufe. Saandiraan wanta gootu erga dhabdee booda lafarra dadhabdee kufte. Kaarli fi isheen waggaa dura balaa konkolaataa akka isaan irra qaqqabe yaadatte. Du'a Deevidiif Kaarl itti gaafatama akka ta'u qabu murteessite. Yeroon booda Saandiraan bakka raftee sagalee dhageessee kaate. Wanti isiin argite akka abjuu ta'e hubatte. Bineensi kaleessaa gara Saandiraa dhiyaate. Saandiraan gara gubbaa konkolaataa ba'uuf yaalte. Garuu konkolaataan ho'ee jira. Kanaafuu achirraa turuu waan hin dandeenyeef konkolaataa jala dhokatte. Bineensichi illee luka ishii qabate. Ergasii kurupheen duute sun duuba konkolaatichaa jala rakkachuu ishii argite. Bineensichi kuruphee san yommuu harkisu konkolaataan duubatti deemuu jalqabe. Saandiraan daftee konkolaataa jala baatee konkolaataa dhaabuudhaaf yaaluu jalqabde. Dhagaan tokko konkolaataa jala waan danqameef konkolaataan dhaabbate. Saandiraan konkolaataan kun balaa isa irraa yoo qaqqabe akka banamu beeksisa dhageessee san yaadatte.
konkolaataa san dhiibuu jalqabde. Saandiraan karoorri ishii sodaachisaa akka ta'e bartus filannoo biraa akka hin qabne hubatte. Saandiraan sibiila harka qabduun dhagaa konkolaaticha jala jiru akka konkolaataan deemuuf rukutuu jalqabde. Saandiraan illee akka duubatti deemuuf Deevid keessa akka jiru beektus dhiibuun tabba irraa gara lafaatti darbite. Konkolaataan sun tabba irraa akka kufaa jiruuf balaan akka qaqqabaa jiru waan hubateef keessi konkolaataa hojjechuu jalqabe. Konkolaatichi sirrii isaa qabatee gara lafaatti kufe. Balaan illee Deevid irratti hin geenye. Konkolaataan kun yommuu balaa qaqqabu akka balballi isaa banamu ta'etti hojjetame. Erga lafatti kufeen booda balballi konkolaataa banamee Saandiraan daftee gara konkolaataa fiigde. Balbala konkolaataa banamee barbaaddee Deevid konkolaataa keessaa baaste. Saandiraan tempereecharii Deevid sirriitti waan dabaleef isa qabbaneessuuf kafana isaa baaste gargaaruu jalqabde. Deevid waan baay'ee dhukkubsateef daftee bakka kana akka ba'u qabdu yaadde. Ergasii Saandiraan konkolaataa seenuu ishiitiin dura wanta hundaa gargaarsa Liz bakka duraanii deebi'ee Saandiraan konkolaataa ariitii isaa dabaltee tabba ishee fuuldura jiru ba'uu jalqabde. Fiilmii kana gara dhumaa irratti Saandiraa fi Deevid akka mana yaalaa jiran nutti agarsiisa. Deevid Saandiraa cinaa mana yaalaatti ciisee jira. Saandiraan jiraachuu Deevid baay'ee yaaddoftee cinqamte. Haa ta'u malee Deevid ija isaa banatee haadha isaa waame. Viidiyoo akkanaa kan biraa argachuudhaaf subscribe fi laayikii godhaa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa.